مختار كينيا أتي أما نما جاربي منا تاكجي لما جتشو ديو منا هاري أما قدام دي خنا تمام بؤرة جبيسي أني أكو بليدي ديو قدوتي سينغورس كوني غورس وردفتوتا في خبجمتوتا فينيا بكدا نمني توكو نما جالتو في آرا نمني خبدا دا ستي خلفيتو ممالي واني كنا جيش أليسا قرو كوني توهم قبو أني وانين آدا خطا أورومياتنا اللي بابدسي خيسا هم بيني في دي فبالينا قد أسمان هم بيخو دوغا ربي قرو أمو جا وانين سوني يدوني الرهاناك أنا بيخو كما تاكي يادتي يدوني الرعاريتين جريتشو هناك جتشو نين آري مالي فارتنا عن جتن وانين آري في مختار أنا خنين جلو هوغاني هاتي مانا خيتي تكاروستين مشرتين أكان هاركا مرتي تيسي يا مختار كينيا dhugaadha isumaa taala mana keetiiti isumaa haadha higiree teetiiti ani hoggaane ati nyaata kadhatteeni afaan isii keessu isiin calma jettee sirraa fudhattu mee hoggu takka afaan sii haa hin jenne calmettee sirraa fudhattu baay'ee takkaa naare hoggaa atini halangii ol fudhattu san laata dubbiin akkami je'etiin xiqqoo أمو هالنجي سان مال هركان سوداسي برا مختار كين هالنجي والقبدي مال فدي بيفتا هي مختار هركان سوداسي برا هنسجي آتي أما إربي أوزو جيتو دفنجا إربي تنا تلوني رابا سنتان أوزو جيتو دفنجا أوزو إيغا قوي دينا ما اندفنتو جالتني في جبتني في تحت سبونتو ما أسكس دخلمت تانيس نين دخلم أني مختار أبلي سقيا أكاد نما تقوتتي أبلي سقيا مختار الرايم بكا بو أنين دب الداف فتن جا فتن بيسا نين دب الداف الرايم بكا بو ما دفي أربي ودو جيتو دفني إنهم بيخو بيعرباتنا كيسا ديمي تلا شرور قداني جي عربا خان أرجنان هاي إني قليتو ما انت لو فيا جهان قوتو قبدو اني اقران قبو ان كان عجائب بر وان قري خيسا جرتو اسمان هاي قران قبدو بلسقية انفقدتو تيادا عجائبة انا فيديون ساني الدونة قبدي ربي بلدير توجسني فاقنو قارو حاجة اسيتي خانيتو ميهو قوتا كسيفي لادا اسكن أدو إسين سينينجي إني فيديون سنتو مرامتي هاي مالي أجائبة آدم تيسن ربي أبرينا خاي أني قليت ما نرموتا قليت ما مقتار بكتك قوتو خطا أرومي هذا أرومو قوتو أربوفتا هاي أنا مشورة كنا تغرنا نجنة قد وين سلاعتنا تاتي عن سته إزينك وان تكرنت كيف يتاتي سوسان الرباسة تنقرسيس شاغل مالي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني جرجرتو ومتك أشتي ومتك جاللافي ومتك كبجا كم جرتني نجيني سنبدا الحمد لله رب العالمين. أما فيديو براتي ولدتي ديبيني جرا ربين جلني هاجهو أسمان أردفتوني كيا جلك أمر خاصتني هم هراتي تنوجين ترتني نججبيستني هدو إسنجلتي فتشم بربادا أكس مسماملوني هاروفني جراماتي كيا دولمتني أنا دفو بكنجان دفتني hundumti keessaniyyuu galatooma isiniin jedha. Najajjabeessaa viidiyoo kana like share gochuun na bira dhaabbadhaadha. Yaadaa fi qeequmsaa fi komiyyoo jiraate koomentii keessatti koomentii sanduuqa koomentii jedhan naaf ibsisaa isiniin jedha.
Hayakka namoonni viidiyoo daawwatan like osoon kun hin bahinaa isiniin jedha. Egaa gara ergaa kiyyaa dhufeetittiin darbaa ergaa ka haati zabboontuu haadha zabboontuu teennaa qaalii fi gaarii namaa si jaalannaa si kabaja guddaa siif qabna. Har'a Muktaariin gaafa inni aruuza fi gadi baasee dudda qabaa jedhama. Ganama marqanii marqa kaadaatitti. Mushurraa fi mushurricha qopheessanii marqa nyaachisu san irratti komii qabdu waa itti dhagahame gadi baatee ofirraa ibsatte jechuudha. Ibsachuu mirga qabdi. Innis gadi baase waan ta'eef wanti kun paabliika icciitiin dhoosse gadi baasne waan ta'eef irraa dubbattee jirti. Irraa dubbachuu mirga qabdi. Yaadatti fakkaate kennachuu mirga qaba namni kamiyyuu jechuudha. Egaa ka yaada isin kennatte irratti anillee yaada wayiin dabaladha jedheeti. Haati zabboontuudha Muktaar akkamitti waan qorii hunda nyaachisee fixa ati garaan qabdu isin nyaachiftu yookaan nyaadhuun jettuun cadhisteetuma irraa fudhatti jettee komii qabda achirratti dhiyeessite jechuu gara nyaatoo Muktaariif qabdu. Dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoo tanarratti komii kaasuun ammoo anaaf ammoo akkanatti fakkaate anillee yaada gara kootii ibsadha jechuudha. Mucayyoon tuni akka hin jedhanitti daa'imaadha jedhanii ijoollee xiqqoodha waggaa 12 kun 15 jedha jidduu kana jedhanii Allah waalam haqiiqaa hin beeknu. Mucayyoon tuni namni amma beekte yeroo tokko shamara takka butanii jedhani butanii buttaa maqaa buttatti aggafatan malee isaa fi isii walii galanii xumuranii maal jedhanii yoo tariyoo intallis maatii ofii hin kennuuf irraa waa sodaatu ta'e ilmis yookaan maatiin kiyoo dubbadhellee natti fuudhanii yaada jedhu sodaa yoo irraa qabaate qeerroon amma maal godha duubumaa walii galee fudhatee deemaa jechuu gaafsan ardaan lamaan giddii olii dhufee abbaayyuma durallee ceemaa qabaate giddiitti fuudhaa jechuu giddii ofirraa fixaa jilbaa jechuudha kun waliin dhiisanii maqaan baatii fi gadi bahee ofirraa xumuraa jechuudha. Eega ilmi isaa fudhatee galee sababa kanaaf jecha waliif galanii isaan lamaa waliif galee garuu kan Muktaar kuni mucattiinis waan quba qabdu miti barattuudha akkuma inni irraa dubbatettuyyuu jechuudha. Osoo isin barnootaaf deemtu daktara isii ka harkaa jissinee fudhannee jedhee isiillee nama akkas yaada galfatee miti diqqoodha jedhanii akka inni irraa dubbatan jechuudha. Ani akka kootitti mucayyoon tuni naasuu fi sodaa guddaa keessa waan hin jirtuu fi naasuu fi sodaa guddaa keessa waan hin jirtuu fi tarii gaafa inni akkasitti marqaa ganama marqamee fi nyaata ganama qophaa'ee san irratti Muktaar giddiidhaan nyaachisa isiiyyuu jechuudha. Nyaattu jedhaa nyaachisa na nyaachisi jennaanis hin diddee. Mucayyoon akkana fakkaatu sodaa fi naasuu tasa waan isii hiyyaanne irratti raawwatame yaani tasa waan isiin hiyyaanne bira raawwatame hirrifatti rifaatu sun tarii keessaa bahuu dhabuu danda'a. Egaa yoo akka jedhan daa'ima taatillee jechuudha. Deebisii ilma dhiiraa ka itti dabalamte kan fudhate kanaaf isiin haarawaa nama dura beektuu miti nama dura mooxaatti qabduu miti yookaan beektu tokko miti sodaa karaa hundaan maatii inni itti hin eebbate sunillee tarii sodaa waa hundaatiin guutamte tarii wantumti jettu wantumti taatu akkumti taatuu fi wantumti jettus akkumti bakka jireenyi kunuyyuu wal harkaadhaa jechuudha. Itti dukkanaa'uu danda'a dhugaa dubbachuudhaaf bakka kanatti ani isiilleen komadhu kan komatamtu booda yoo lafa bartee waa hunda bartee kan akkasuma kan diddu taate boodarra malee yeroon silaa komii irratti dhiyaatu ammaa miti siin jechuun barbaadeeti haadha zabboontuu qaalii fi gaarii nama. Muktaarillee waan sodaa akka isii sodaa qabdu akka isii isallee sodaattu inni irraa dubbataa ture jechuudha. Xiqqoo yoo dubartoonni biraa itti dhiyaatanii wayyaa ana sirriitti na sodaatti jedhee dubbate yeroo sanitti dhugaanis sodaatti ilma dhiiraati.
dura nama kana osoo dura hariiroo isaa waliin qabaatu ta'ee sodaa ittiin dhagahamu ture. Namni kun hundumtuu isiif haarawaa, manni isiif haarawaa, namni isiif haarawaa, wanti ta'e kunis bakka hin naasisaa. Wanti kun buttaan akkanaa tasaa kun dagatamee jiralleedha. Barattuudha, barnoota ofiitii osoo isiin tattaafattu waa hedduu tarii osoo isiin kaayeffattee barnoota kanaan tarii namni waa waa'ee yaada waan ta'eef hundumaayyuu karaadhaa harkaa fudhate jechuudha. Muktaas to'annaa jedha oolfate. Egaa to'annaa jala oolfatee kaawaa hedduu itti dhagahama. Amma afoo kanatti guyyaa sanitti komatamuufillee anaadha zabboontuu qaaliitii baay'ee naaf liqinfamu maal jennaan naasuu keessa jirti. Wanti hundumti itti haarawate, wanti hundumti itti jijjiiramee jira. Akkuma innuyyuu gadi fageenya irraa dubbatee jira. Kaameraa yeroo irra qabu hin haguuggattiin dheessitii sodaatti, dhugaadha sodaatti. Kanaafin baay'ee waan komatamtu hin qabdu. Haala zabboontuu teenna marqisa jalaa dhumee innis isaafillee yoo yaadde ta'e Mama yaadini uummata akka illee hin ta'u. Uummata akka illee hin ta'u jajjabaata siin jedha. Amma xiqqoo komiirra sadarkaa komiirra illee hin geenne atillee tarii qeequmaa fi yookaan tuttuqamaaf jechuu dandeessa. Kanaaf dhugaadhaa garaana nyaata jettee eeyyan garaas nyaata nama wajji nyaatanii hojii dhuddanii hojii turtanii biyya baqaa keessatti dhugaadha. Amma isiinillee haadha amma abbaa manaa ta'ee jira maashaallah. Akka dura fiigee raasaa bakka barbaade buluu hin danda'u. Dhiirri tokko gaafa bultitti seene gaafa ati daaritti seene jechuudha. Nama ta'a dura namaa miti jechuurra jechuu kootii miti yoo duras bakka arge kufee karra kufee kabulu ta'e amma gaafa bultitti seene jedhe sa'aatiitti gadu laallataa yoo dhimmi cimaa isa raasa hambisee malee hafuu hin danda'u. Yoo raasatti hafellee mana isaatii biyya addaa dhiironni inaaffaa baay'attu fa'a dubartirraa dhiifa manaa godha jiru. Kanaafuyyuu in hafani jechuudha. Akka duraa barandaa jala bakkuma gattaa rafanii hafuun jiru jechuudha. Gaafa tidaarii yookaan bultitti seenanii bultiin dubartiis ni bareechiti, dubartiis kabajaatti gooti, akkasumas dhiirotas kabajatti gooti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dubartiinis yoo dura akka barbaadde kan deemtu akka barbaadde kan taate gaafan bultitti seenterraa waan dura akka barbaadde tarkaanfatu san tarkaanfisanillee of gabaabsiti jechuudha. Akkasumas maannaan jedhanii maal godhaa mana koo akkamitti tolfadhaa yoo raftallee ganama qursii yoo ka'ee maal dalagaa maaltu jira bakka hin rafti malee si hin hojjetti jechuudha. Yaanni si bakka manuma jireenyi si keessa deemaa oola jechuudha dubartiin gaafa bultitti garuu gaafa mana haadha maatii kennaa jirru maal jenna maal goona ka baradhaa har'aa akkasii giximaa maalii qabnaa birrii akkasii gurraa qo'annaa qabnaa mana kitaabaa deebinaa nootti barreeffannaa bor hojii manaa qabnaa iftaan teestii yookaan qormaata maal qabna bakka bashannana akkana taanaa achitti taanaa suuraa akkasii kaanaa suuraa birrii suuraa bakka kana jechuudha. Achi booda barnoota sadarkaa maal kan qofa kan yaaddeessu firiidha jechuudha sammuu keenya wanti nu yaaddeessu jira. Amma gaafa ni bultiseenterraa bakka kana tolfadhaa buddeenni lafa jira osoo keessummaallee na dhufee abbaan manaa kiyya har'a kana nyaatee bormaa nyaachisaa qursii homaa nyaachisaa daa'ima kiyya hoo akkasii bakka shufuruu yaada baay'atti jechuudha dubartiin dhugaa bakka hin ilaalamti raftullee isii yaadni isii rafu jechuudha. Qaamaan ciiftee malee yaadni isii manuma isii keessa deemaa jechuudha. Kana jennaani bultii jechuun hayaata bultii jechuun waa hundattuu oli bareedduudha. Dhiirtis bultii ijaarrattanii warroonni jettanis rabbiin umurii keessa isin adeemsisu kan ijaarannes ijaaradhaatti seenaa isiniin jenna. Yeroo baay'ee ijaaradhaa yeroo jennu garaa durbaa arsii shamarran keenyaa komii hedduun rakka agabbaratanallee waltaanee daawun jenna. Nus isiniif falmina gabbaane yaa abbootii keenya gabbara gadi buusaa heerumuu barbaanna bultii godhachuu barbaanna jenna waltaanee isinillee fuudhuu barbaanna gabbara gabbuusaa jedhaadha. Walii gallaa hin fuutanii jechuudha. Bultii seenaa bultii ijaaradhaa bultiin faayaa bultiin bareechituudha bultiin maal isiniin jedhee akka isin himu hin beeku.
bultiin nama kabachisiiftii kabaja nama gootii nama bareechistii dubartiis ni kabachisiisti. Fakkeenyaaf maatiin tokko yoo dura akka barbaade jecha wayii kan jedhuun taate gaafa isin bultii seenterraa hin kabaja. Bakka hin kabaja addaa godhaafi jechuudha. Kana hoo maalti godha bultii godhe dhiirris akkasuma halaal yoo durallee wanni kan jedhanii waa jedhanii maal jedhanii kan ta'e yoo iddoo bakkuma mana maatii bakkuma arge gachiisee bulaa maal ta'a gaafa bultii seene su hundumtuu jiru mana jireenya bareedduutti seenaa jechuudha. Kanaafuyyuu yaa shabaaba keenna yaa dargaggeettii keenna yaa dargaggeessa keenna fuudhaa bultiin bareeda bultii waraadhaa bultii halaalaa kan fuutan rabbiin bultii halaalaa nama umrii dheeraa wajjin jiraatu arrii wajjin buqqifatu rabbii siin haa taasisu. Warroonni bultii hin qabnes rabbiin bultii bareeddu bultii keeriidha. Bultii haara galfeetti bultii boqonnaa keessa argattan bultii waa itti dhabda hunda itti argattan rabbi isinaaf haa godhu. Bultii waa hedduu keessatti argama. Dura ilmoo hin qabdu maqaa keetii si waaman gaafa bultitti seentee ilmoo godhattee abbaa eebaluu siin jedhan kunuu dabalata jechuudha. Ilmoo jechuun gaachana, ilmoo jechuun gaaddisa, ilmoo jechuun tan gaafaate asirraa deemteeyyuu araarama rabbisiif kadhattu jechuudha. Abbaa koo jettee dubbattee si yaadachiistu jechuudha. Kanaafuyyuu shamarran keenya kan gaahidatti seentanillee ilmoo godhadhaa. Ilmoon baay'ee bareedduudha siniin jenna. Inshaallah nu hundumtuu nama ilmoo argatee ilmoo qabatee mana ofii itti galee gadadoo biyya namaa kana keessaa wahee jireenya bareedu jiraatu rabbi nu haa taasisu isiniin jechuu jaaladha. Obboleewwan kiyya wallaahi jireenyi bultiin tuni bultiin akkas taate maaltu bultii barbaadaa bultiin bakka jirtu inuma jirti. Bultii qabrii fi bultii abbamatti ulfata yaa obboleettiiti. Qabrii fi bultii abbamatti ulfata taani ammoo onnaani hiree rabbiiti. Bultiin hireedha tuun hireedha rabbiin hiree teessi haa tolchu inshaallah. Hiree teessi haa tolchu hiree bareedduu yoo durallee hiree badduu taate rabbiin siif haa jijjiiratu hiree bareedduu siif haa qabu. Obboleessa kee obboleettiitiyyaa fuudhii horadhu sodaatini rabbitu qaba nafsee rabbiin ufii uumee rizqiillee haa qadhattus haa furdattus isa tolchuma waan ta'eefi daddaalechitanis qaqal'attanis inuma jiraatani akkatti jiraatamutti inuma jiraataaf homaa miti. Kanaafuu yoo obboleewwan kiyya fuudha sodaatinaa heeruma sodaatinaadha rabbii keessan gadhadhaadha. Bultii halaalaa irra jiraachuudhaaf tattaaffii godhaasiniin jedha. Kinoo muktaara amma dur akka barbaade achi deeme gara barbaade adaamaa deeme garas deeme amma garuuyyuu baay'ee keessisaa tasgabbii qabu haadha mana isaarraa fagaatee bulee ooluu fi tasgabbii keessisaan qabu jechuudha. Akkami bultii akkami ooltii maaltu ta'a bakka yaada mana bultitti seenee jira jechuudha. Kunuyyuu waan tokkodha. Maaliif akka dura bakkuma gachiise hirribni san dhufu ni yaada waan ta'eef isitu mana jira isiisa yaadata jechuudha. Isirraa fagaachuun keessisaa hin fedhu jechuudha. Kanaafuyyuu bultii faayaa bultiin bareeduma bultiin tibbeessituu ilma namaati. Bultiin waa hedduuf keessa qabattee dhufti rizqii hedduuf keessa qabattee dhufti ilmoo babbareeduuf keessa qabattee dhufti ilmoo su ammoo balbala keerii hedduu bantee dhufti waan ta'eef hin sodaatinaa yaa shabaaba keenya yaa shabaabtii teena bultii halaala rabbii isin taa ijaaradha warroonni ijaaranne isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa anillee waan haadha zabboontuu irratti dubbadhe. Kanaaf haadha zabboontuu teennaa akkasitti nuuf hubadhu mucayyoo sodaa keessa jirti rifaatu keessa jirti wanti hundumtuutti jijjiirame haarawaa ta'ee deebisii daa'imallee nama yaada galfatellee miti. Kanaaf inni sodaattee muktaarillee inni dubbatee jiraana sodaatti jedhee raatillee tarii kana wallaaltee miti bakka dubartii buutee ni hubattasiin jennaa haadha zabboontuu teenna qaalii teenna. Tuttuqamaa fi kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf muktaaris bultii godhatee dura kaamilaadha kaamilaa hin gattee deebi'ee roozaa hiree malee jaalataniif hin taatu yaa rabbi hiree malee hin taatu wallahi hiree malee hin taatu jaalattee fi miti yoo hireen
buddeen rizqii rabbiin ganama walitti siif hin katabinii fi hamma feet jaalattus ati murteessaan jaalala yookaan fedhinnaa keetii miti. Jaalalli keessa akkuma jirutti ta'e garuu murteessaan abbaa filataan abbaadha. Murteessaan carraadha jedhama mire carraadha wanti hundumtuu waan ta'eef kinoo muktaaru akirin roozaa dura kaamilaa hudhaan enne deebine roozaa hudhaan akir ammoo eenyu tafe mucayyoo barattuu xiqqoo takka dhaqee hundumtuu na diddeemiyaa ta miidiyaa qabdu hundumtuu na hedduumi jedhee asheeta lafaa dhuftuu qalb godhee dawee jechuudha. Maashaallah bultii teessan bultii barakaa bultii hara galfeetti rabbiin isiniif haa godhu inshaallah. Horaa bulaanuu dagaagaa isiniin jenna muktaarillee namatti tolaa bultii seenanii bultii halaalfatanii jiraachuun baay'ee namatti tola isiniin jedha. Hayya obboleewwan kiyyaanillee haadha boontuutti gaafii tana deebisee dhufee video isin irratti dheeressu yoo mufiin jiraate yoo komiin jiraate yoo hanqinni jiraate komentii jalatti lafa nuuf kaayaa isiniin jenna. Isin jaaladha isin kabajaa hordoftoota kiyyaa ummata kabajamoo ummata jaalalaa fi ummata fiqiree hundumti keessaniyyuu video kana like share osoo godhin biraa hin bayina. Orooni maamila haaraa seentan ammoo subscribe jechuudha mallattoo jeereksiisa ol kaasuudhaaf viidiyoon keenya akka isin bira ka'uun dhuftanii nu daawwachuuf na jajjabeessuun komentii wanta isinitti dhagahame hundumaayyuu nuuf ibsuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isin jaaladha isin kabajaa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtiin keessan sinii haa ta'u.